Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya kabajamoo qaqqaalii hedduu galatoomaan isin jaas taata keessaniif yaada keessan kan isin barreessaa turtan irra dhaabbadhee akkasumatti gaa haala dhibee yeroo ammaa nama dararuu irratti hundaa'ee dawaalee garaagaraa dhiyeessuu irratti kan argamu. Meesar kilinika wallaansa aadaa meesar gaadda durummaadhaan tajaajila wallaansa waliigalaattis kannuu irratti kan argamu. Tajaajila wallaansa waliigalaa keessatti kannuu keessatti adda durummaan kan beekamu asumaanuu isin beeksifnaan isin jaa dawaa hanga abbaa shanii tokkoon isiniif qopheessee rakkinninis rakkina gaastirik yookaan coggaarraa kan jaamu manuma kan keessatti teessee odoo waciin baafne akka fayyadduuf namoota onlaayinii fayyadaman hundaaf akka ergaan kun ogaa bira dhaqee irraa fayyadaman abdiin qaba. Yaadaa fi gaafii qabdan nuuf bilbila nu barreessaa isin jenna. Hedduu galatoomaa isin jenna. Meesar kilinika wallaansa aadaa. Meesar kilinika wallaansa aadaa tajaajila yeroo dheeraaf kan ture keessattuu baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalaa maletti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isin jenna. Tajaajilli nuti kenninu baasuur kentaarot dhibee asmiidhaa, dhibee saayinasii, dhibee gogaa mara, gadaamisaa, dhibee gadaamisaa wajjin wal qabatu maraafuu, laamshawuu, rakkina kalee, cobxoo, gaggabdoo, ilmoo dhabuu fi goflaa kaansarii akkasuma gaastirik maraatuu, dhibee tiruutii fi hadhooytuu, kalladoo. Kana malees dhukkuboota hedduuf tajaajila wallaansa qulqullii ni kennina. Kottaa fayyadamaa isin jenna. Teessoon keenya Itoophiyaa keessa Harargee Bahaa Harar naannoo Nook jedhamuun beekamtutti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 9-20-68-83-88 Duwwaa 9-87-87-23-30 lakkoofsa asirratti agartan kanaan nuuf dawwaluu dandeessanii jechuudha. Kanaaf haala dhibee kamirraa'u dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan. Galatoomaa isin jenna. Rakkinni jiraatu dawwalaa nu gaafadhaa. Dawaan nuti isiniif himnu akkaataa itti fayyadaman yoo wallaaltanis nu gaafachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf amma karaa dawaa wal barsiisutti haa dabarru. Dawaan irraan tan wal barsiifnu gaastirik jedhamu takkaa'u coggaarraadha. Kanaaf gaastirikan waan hedduurraa nama dhufa. Namni qochumaa qabu hundinuu gaastirik kana ni qaba. Inni mataan isaatu asiidii waan of keessaa qabuuf jecha waa hedduurraa sababa garaagaraatiin nama qabuu danda'a. Saniif jecha har'a manuma kan keessatti dawaa mana keessaa hundi keenya qabnu oduu alam baane mana kee teessee wacii takkaa malee akka if wallaantu takka fayyisuu dandeessu. Asirratti viidiyoo kana siif waraabne. Viidiyoon kun namootaan gaastirikiin dararaman ni furmaata jeetiin abdii qaba. Waggaa dawaa shanan kana bare akkasumatti paartii lammaffaa viidiyoo lammaffaa ta'uu waraabamtu waggaa itti deebinettis gizee irraa hubate jechuudha. Kanaaf gaastirigaa dawaan isaa kan duraa shamrii jedhama. Shamrii kanagaa dawaan gaastirik shanan nuti irraa barachuu yaanu irraa tokko shamrii jedhama. Shamriin kun maal yoo ta'an kammoona jedhama afaan Oromooti. Kammoonni kun gaa baadiyyaattis bakka hundatti argama. Oorota keenya keessatti illee gaafa ijoollee nyaachaa turre ni argama jechuudha. Kanaaf lafa magaalaatti immoo dukkaannan irrattis ni argama. Musayidaliyyaatti ni argama jechuudha. Iddoo faarmaasii wallaansa aadaatti gurguranis jechuudha. Achitti ni argama. Shamrii jedhamu kana achii fudhatanii shamrii kana yeroo coggaarraan kan ka'e si dhukkubuu eegalee bakka ganamas yeroo manni si ka'ee haa ta'u firii isaa afaanii facaafattee alanfattaa jechuudha. Waggaa firii isaa afaanii facaafattee alanfattee waan bishaan firii isaarraa bahu san waggaa liqimsitee si deeqqifachiiseeti keessa irraa dhaabaa jechuudha. Coggaarraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Shamriin kun gaa waa hedduudhaaf tola. Inni akka wannaati xixiqqaa akka kammoonaa fakkaata. Firuma akka kammoonaati. Kanaaf kammoonattis jaamee ni yaamama. Kanaaf isa firii isa yoo harkatte nama alanfata gorora isaa ni liqimsita. Jiidha isa jalaa boona liqimsita. Si deeqqifachiisee irraa dhaabaa jechuudha gaastirikee.
Kanaafuu yookaan kaanis isa urreessitee toomaan ka tokko bishaan hojii danfistee dhuydaa jechuudha. Kanaaf coggaarraan kan kee yoo boqoqee jiraate rakkina qonqorraa kana irraa ta'es dafeeti deeqifatee sirraa dhaaba jechuudha. Inni lammaffaa dawaan gaastirik inni lammaffaa naanaa kangaa mooraa teenya hundaa'u ni jira. Mooraadhaaf akka miidhagina akka bareedinaatti mooraa keessa kan dhaabanii jira. Saniif baaluma isaa alanfatta takkaa'oo na baala isaa san cafayteeti shaayii keessatti darbattee dhuydaan jechuudha. Takkaa baaluma isaa alanfatta si deeqisee sirraa dhaabaa jechuudha yeroo san. Inni sadaffaa gaa akkasumatti darsiin teenya itti fufuu jirti dawaa gaastirik irraa yaasa'u jira kun foto asirra gartan kanaa jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan kaltuffaa kajamu jechuudha. Kaltuffaa kajamu jira. Kan tuffaa irraa dalagame jechuudha. Appil nyaannu kanarraa kan dalagame tokko jira. Kaltuffaa san dukaanan cimmaaqee gurguran irratti ni argama. Kan dalagamee tolee jiru jechuudha. Achirraa bitattanii isa san bakka isa san maanka tokkoo fi bishaan ganama shaayii faxararra fayyadamtan kubbaayee tokko wajjin shaayii danfaa sanitti akkasii maanka tokkotti naqattanii kaltuffaa san dhuguu dandeessanii jechuudha. Hoggaa dhuydan akkasumas deeqifachiisee dhaabaa jechuudha. Kanaaf inni sadaffaa kaltuffaa ta'e inni afuraffaa immoo zanjabiilaa jechuudha. Zanjabiilli mana keenya hunda jira. Bakka yuutuu ni jira. Yoo magaalaa keessa jiraatte gaastirik akkasii qabu ta'e si dalagaarra jiru kaaffee takka ol seeni qashiiraan adda giddu godhaajiini akkasii akka shaayitti siif zanjabiila danfisanii dhuydaa jechuudha. Sirraa dhaabaa jechuudha gaastirik kan ka'e coggaarraa hanga fedha ammaatu. Inni shanaffaadha. Inni shanaffaa karraa xumuraa jechuudha. Malfuuf jedhama. Malfuuf kuni kuduraa kan silaa akkasii ciranii salataa irraa qopheessan adii isaa sana. Salataa adii jechuudha. Salataa adii kuduraa salataadhaaf fayyadaman kana jechuun salataa baala sana odoon ta'in salataa adii tokko jira. Kan adii akkana ciran sana. Isa san cirtee eegi jirtee booda yoo mana keessa jiraatte isa san cirtee eegi jirtee booda bishaan keessa naqxee waliin danfistee takka dhuguu dandeessaa jechuudha. Urreessitee bishaan darbitee waliin danfistee bishaan san kubbaayee takka dhugnaan si deeqifachiisee sirraa dhaabaa jechuudha. Kun hundinuu dawaaleen shanan amma dubbannu kun hundinuu waan mana keessatti argamu jechuudha. Shamrii waan hin ta'in kun hundinuu waan mana nama hundaa keessa fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Zanjabiilii kuduraa kana kuduraa salataa sanii adii kuduraa salataa kurumbaa yaaniin isa guddaa sanii akkasitti sanjii jarri kun gaa waan mana keessatti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu waa shanan kana keessaa takka mana keessa yoo argatte itti fayyadamnaan si deeqifachiiseetuma sirraa dhaabaa jechuudha. Kanaaf dhibee gaastirikii wajjin wal qabatuun viidiyoon tun waraabamtee waan jirtuuf kanaaf gaa hedduu galatoomaan isiniin jaa gaafii fi yaada qabdan kallattiinis nuuf dawwaluu dandeessan nuufis barreessuu dandeessanii. Isiniin galatoonfadhaa yaada isin nu kennitan nu jajjabeessaa jira. Kanaaf galatoomaan isiniin jaa bakka jirtanitti fayyaan dhabinaan isiniin jaa. Meesar sablamentarii kiliinikaaliin gaa tajaajila wallaansa idilee harar nookitti kan irratti kan argamu. Wallaansa halaalaatis namayyuu iddoo isaan jiranittis wallaansa halaalaatis kan irratti argamna. Namoota ardii addunyaa irraa bakka feetan jiraatan haala dhibee keessanii bakka jirtanii nutti himatanii dawaa isiniif erguu dandeenya jechuudha. Haruma fedheenu jechuudha. Kanaaf wallaansa halaalaatis ni qabna. Haala addunyaa kanarra kan jiran hundinuu wallaanamuu danda'anii zaata bichaan nu bira dhufuu odoon ta'in jechuudha. Rakkina dhibee kamirraa dawwaltanii nu gaafattanii nu mari'attanii dawaa isaa isiniif erguu dandeenya jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaagaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Viidiyoo tanarraa baay'ee takka galatoomaa isiniin jaa yaadaa fi gaafii qabdan naaf barreessaa naaf bilbilaa. Kana booda afaan Amaarኛatiinis ni dhiyeessina. Kanaaf galatoomaan isiniin jaa hanga viidiyoo lammaffaatti walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi